Waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana Abiy Ahmad humna lolaatiin dadhabee humna maajigiitiin yeroo ammaa kana kan itti deemaa jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo keessatti ibsachaa turuun isaa ni yaadatama. Haaluma isin ibsaa turretti yeroo ammaa kana waan qabatamaa fi yeroo ammaa kana waraanni Abiy Ahmad harree fakkaatee nutti deemaa jira jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo ibsachaa jiraachuu isaanii gurruma keessaniin dhaggeeffadhaa isiniin jedha Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin turtii gaarii jecha waan ajaa'ibsiisaa fi waan dinqisiisaa yeroo ammaa kana humni Abiy Ahmad waraana adda bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbachuu dadhabuurraa kan ka'een karaa maajigiitiin waraana adda bilisummaa Oromootti imalaa jira jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo ammaa kana saaxila baasee jira. Falfala bakka saroota meeqatu harcaa jira bineensa isaan faana deemaa battala rasariin tufiiga. Arriba oofanii deemu si fuuldura. Keesiitu wanti qabatee deemaa ulee qabatee deemaa faana. Qoy waan sun rasaasni illee jara rukutuu naan jedhamee ture kana durasi. Rukutuu iyyuu jara malee akkasitti kolfaa nutti deemu bara waan ajaa'ibaati gareen gadda. Sitti kolfu malee sitti qoosudha sitti baachuu akkasii sitti deemu. Siirii qabatanii. Sitti kolfuu yuugaa waraanni ammoo irra jireessi maajigii qaba barre sitti kolfa akkasitti sitti dhukaasaa sitti kolfa. Gaafa atillee rukutamuu fi diddubar sitti kolfa inni illee deebiseetuma dhukaastuu. Maal jechuudha qoy maal jechuudha onni akkas kuni silaa rasaasni yoo isa laalchistanii dhukaastanii dhugama rabbii rukutumoo akkam maalila? Rukutu. Yo barbaade si harka induga hoyo. Rabbi yedime. Rabbi induga barbaade laali kuni illa kuni argite miti. Lama rugaye dhaabbate beek. Lama rugaye dhaabbate garuu meeshaan cimaan jedhamu kilaashii keessaa meeshaa kana beeki meeshaan dafee dhoo ine dafee hundi garuu lama rugaye dhaabbate. Sarapooda tokko deebisee tokko baasee hin galafaan afamuuziitu kun haaruu ka'e. Afarmuuzii lafaan tuttee ol kaastumoo? Gaafa afamuuzii wanti jettu wanti gaatte qofa. Yaa afarmuuzii lafaan tuttee ogguu deebisee ni rukutama. Sila ijuma bineensaatti nu argee jedhi kaa. Ijji bineensaa gaafa dursitee si argite berree hanga rasaasni sun ittiin tokko'u. Waan akkasii. Nama meeqa ta'u? Mootummaa Eertiraatii fi Sumaalee irraa miti kan ergifatte bar. Waan san akkas jedhu wanti suni qabatamaa garuu waan isin qaamaan argitan qabdanii lola keessatti? Ni jiru? Jiru. Eertiraa fi Sumaalee jira. Humni Amaaraa keessumaanuyyuu fannoo wanni jedhamu kunillee akka waan jiru odeessu wanti kun hagam dhugaadha? Sirriidha kunis. Okay, humni kunniin hunduu sadiinuu Qindaaniiti. Haa? Qindaaniiti. Okay. Qindaaniiti. Hundumaafuu qobachuu hin dandeenye ka amma jiddugala keessa karaa naannoo isin jirtan kana keessa? Bakka qubatte qabdi. Akka buttaa keenyaatti hin qubanne beeki hin qubsiisne. Naannoo kam keessa qubatan ammaaf? Achuma giddugala ta'ee naannoo Ilfataa Galaan Oddeessaa Haroo Xiroo kan jedhamu gara Oomachoo. Karraa Shangannee waan akkasii kana qabatanii beeki. Ijumaan wallaalaa jiru garuu gaa. Ijoolleen keenya amma sirimaa mooraa keessa ayuu bahuu didanii ijoolleen keenyatu reebaa jira waan jedhu dhageenya. Wanti kun akkami? Eessarratti iddoo biraa gaa? Amma keessumaanuu jidduu magaalaa keessatti waraanni mootummaa gaduun bahu ijoollee keenyatu bakkuma jarri jiranitti haleelaa jiru waan jedhamu dhagaa jirra jiddugalaa fi keessumaanuu karaa Wallagga lixaa kana keessa faatti. Wallagga sirriidha godina qabataniiru na fakkaate.
Dambidolloo magaalaa waraana keenya jira natti fakkaata. Yaa Dambidolloo ijoollee keenya jira amma waraanni mul'achaa jiru ijoollee keenya. Dambidolloo akkasumatti jedha giddugalallee iddoo garaagaraatti amma iddoo keenya kana iddoon ishiin baay'ee durallee sodaattu. Keenya kanarra qindeessite sababbiin ishiin iddoo gati kaambiin baaneef humna fixatte beeke amma bakkeen isheen itti humna baay'iste. Iddoo maqaa siidhee kana beeke. Okay. Guttaa jaagama badaanee amma laale gidduu keessa jira beeke. Okay. Humna dabalataa ammallee itti dabalteeti akka duraa irratti dabaltee jirti jechuudha. Humna baay'ee dabalaatti guyyaa guyyaatti dabalti beeke. Humna laal iddoo biraa irraa kaastee giddugala kanarra qofa qubsiiste beeke giddugalaaf ollagga. Iddoo isaanitti xiyyeeffatanii jiru. Guttaa jaagamaa badaanee kana. Gaddas milkaa'uu dadhabanii ba'anii beeke. Waraanni hedheen gaddaa haala hamaatu ture jedhani waan san keessatti akka waraanni hedduun harcaa'ee jira jechaa dhagaa. Aduu kamisa. Aduu kamisa lolaa ajaa'ibaa ture galgalumatu addan nu baase beeke ganama sa'a tokko jammarre. Yeroo sadii itti deebine. Yeroo sadii olitti deebine beeke. Jarri humna dabalatanii dhufammoo akkami? Humna guddaadha kallattii garaagaraatiin duudan beeki tokko karaa duubaa tokko karaa hafoo. Kallattii hedduu kallattii jalqaba kaafoo dhufee dhiisi cabbii fakkaata bar. Miilaan dhufammoo konkolaataadhaan dhufan isinitti? Dura dhiyaatan konkolaataadhaan dura dhiyaatan naannoo karaa konkolaataan deemsisu siqanii dhiyaataniit miilaan yaa'an. Ilaalatti ollaan labar deemsa daqiiqaa 20tti ollaan labar. Miilumaanuu daqiiqaa 20tti moo? Kaambii isaanii ilaaluu daqiiqaa 20tti ollaan labar laga gamaa gamana bir. Okay. Bas ammaa kinoo ilaalaa jirra bar ilaalaa jirra. Okay, amma wal argitu amma sam aboosin hundu ka warumada. Waluma ilaalaatu waluun oltuyi. Oluma ilaalaa argitu nu kaasti dishkaa kana sana booda jalaa zoorden nagaa kallattii bakka itti wanti nu dhoksu jirutti. Okay. Goonu sochii goonuun dhukaasti. Okay. Akkasi abboo waan jasnu jenneetuma ta'aa jirra. Falfala bakka saroota meeqatu harca'aa jira bineensa isaan faana deemaa battala rasariin tufiiga harreefaa oofanii deemu si fuuldura qeesiitu wanti qabatee deemaa ulee qabatee deemaa faana. Qoyi waan sun rasaasni illee jara rukutuu naan jedhamee ture kana durasi. Rukutuu jara malee akkasitti kolfaa nutti deemu bara waan ajaa'ibaati gareen gadda. Sitti kolfu malee sitti qoosudha sitti baachuu akkasii sitti deemu. Siirii qabatanii. Sitti kolfuu yuugaa waraanni ammoo irra jireessi maajikii qaba barre sitti kolfa akkasitti sitti dhukaasaa sitti kolfa. Gaafa atillee rukutamuu fi diddubar sitti kolfa inni illee deebiseetuma dhukaastu. Maal jechuudha maal jechuudha waan akkas kuni silaa. Rasaasni yoo isa laalchistanii dhukaastanii dhugama rabbii rukutumoo akkam maalila? Rukutu yoo barbaade si harkaa hin dhuga'uyyuu. Rabbi jedhime. Rabbi hin dhuga'u barbaade laali kun illa kun argite miti. Lama dhuga'ee dhaabbate beeki. Lama dhuga'ee dhaabbate garuu meeshaan cimaan jedhamu. Kilaashii keessaa meeshaa kana beeki meeshaan dafee dho'ine dafee hundi garuu lama dhuga'ee dhaabbate. Sana booda tokko deebisee tokko baasee hin lafaan afarmuuziitu kun haa dhuga'e beeki. Afarmuuzii lafaan tuttee ol kaastu moo? Gaafa afarmuuzii wanti jettu wanti gaatte qofa. Yaa afarmuuzii lafaan tuttee hogguu deebistuu ni rukutama sila ijuma bineensaatti nu argee jedhi kaa. Ijji bineensaa gaafa dursitee si argite berree hanga rasaasni sun ittiin tokko'u. Waan akkasii. Jarruu bineensaa miti barnama kana kinoo laal isuma loltuu si fakkaatu kana otoma akkanatti nama fakkaatee loltuu fakkaatu.
fakkaatee deemu bineensa ta'ee si ammoo dhaabata. Yeroo muraasa booda immoo ija kee fuuldura hin argitu. Isuma bineensuma sana iyyuu hin argitu. Olduma akkasitti ilaaltu. Garam akka dhokate hin beeku. Maali sila maajigii akkam ijoolleen dheengadda bar feesbuuka irra maxxansaa turanii? Tokko maajigii gochaafii ture beeku. Waraanni isaa maajikii hin qabne hin jiru beeku. Ammoo kan federaalaati moo poolisii Oromiyaati moo warra Amaaraa kana wanti kun ka godhatee deemu? Warri kuni ka godhatu. Lafti amma jirru kun illee lafa hamaa ture. Lafti ilfata jedhamu kun maajikii warra sanyii Amaaraattu jira beeku. Keessota babbadaa achi maajikii sana eessaa fidani Amaaraa kililiidhaaf beeku. Eertiroonni illee qabdi beeki. Eertiroonnis maajikii hin dhabani. Lama Sumaalee wanni maajikii dhabe hin jiru ijaarameeti beeki. Waraanni amma yeroo ammaa kanatti inni fayyadamaa jiru qoricha. Jigala miti. Gaa yeroo baay'ee kan hojjetamu Suudaan fa'aa keessatti, Emireet fa'aa keessatti kan hojjetamu jedhama. Yaa Suudeen biyyoota Arabaa isaan bakka sanatti hojjetamanii baay'ee ulfaatu jedhama. Amma nama 20 fa'aarraa golgaa jedhanii maajikii sun. Ani fakkeenyaaf yoo qabaadhe waraanni ana bukkee hiriireessun hunduyyuu hin rukutamu. Rasaasni hin argatu. Yaaduma deema malee rasaas. Waan ulfaataadha wanti deemu. Waan ulfaataadha akkam wantichi. Waan si ajaa'ibu beeki. Geejjiba tokko si oolcha malee beeki. Gaarii natti qoosu laali barreen. Mataatti na kiyyaafate garuu kan rukute beektaa. Ara uree keessa bahee kana argite. Kana ilaa kan fannoo isaa kana uree kana mulu kuutee baasee deebisee kan biraatti hodhe malee. Sitti qoosa laa sitti kolfa akka sitti gaafa turuktamuuf illee diddi sitti kolfu sitti qoosu. Sitti deemaa sitti kolfu isaa. Silas maajigiidha akkam. Qoricha maajikicha hojjete sanatti sirriitti amaneera jechuudha. Hojjetee fiira jechuudha. Silas akkamitti sila harree fakkaate yoo si dhufe ati harree dhooftaayi. Horiidha horii dhooftaayi. Yoo si daamee inni yoo si daamee harreen sunu. Yoo si daamee miti. Harreen sunu. Sareen isaanii rasaasaan nu dide bar. Uummatatu ajjeese. Aree kutanii ajjeesan. Rasaasni hin dide. Inni ka'u qachi gara jallisee ture. Wayyo. Maannatti himta boo. Maannatti himta rabbi sodaadha. Maal akka isaan yaadan beektaa? Rasaasni silaan hundu ka'u miti qawween kinoo indoontii jedhamiti. Yaa. Hin rukutuumi. Harkaan nu qabuu barbaadu beeki. Osoon ajjeesin lubbuu osoo jira. Harkumaan lubbuu nama lubbuun jiru qabuu barbaadani. Gaa erga itti dhiyaatanii qabuu barbaadu miti isaan bar. Miidiyaa irratti baasanii taphachuu barbaadan. Akeekaa fi mul'ata waraana adda bilisummaa Oromoo waan hin beeknee fi isaanitti fakkaata. Haa ta'u hundumaafuu barri kun ni dabra garuu rabbi sinaa eegu ammallee kan maajigii kan fala. Akkamitti nu eega? Akka maaltu nu eega beektaa? Waan faloo jedhamtoo jirti. Sitti kolfu akkasitti sitti deemuun. Si ajaa'iba. Adii nama sitti kolfu nama dafee dhiitu rasaasni keen dhugaa rukute jettee rukutu maal gootare? Akki gootu hin jiru dhugaa rabbiiti. Akki gootu hin jiru battala buqqistee baatee. Fala bira. Bakka qabatte bakka geette sanitti waa awwaaltee deemti. Awwaaltee deemtee. Isa hoo akkamiin fayyadamaa jirtan hanga ammaa kana waan akkasii sinirra ga'ee jira? Wanti akkasii waraanni bifa dura jiru miti. Waraanni beeki akkuma waraana mootummaatu akkasii uffanni hin jedhu. Konfidensii akka nama qabuutti of dagannoon jijjirti. Muksuun raffisuun kun jirti beeki. Waan akkasiiti beeki falfalli ishee jabaataa jira. Kawaaqa garuu hin caalu. Kawaaqa abadan hin caalu yoomillee dhugaa rabbiiti kan rabbiin caaltu.
baga jiraatte. Baga jiraatte ati si baga waliin hoo jiraanne har'a baga geesse si guyyaa har'aa kana ol deebine ol arguu kiyyaaf keetiif hin gammade.